warroonni daa'ima xiqqishuu akkas taate san irratti baga godhe jettanii dubbattanii baga gammaddan ka wanti kun irra deddeebi'ee dhufaa jira jechuudha. Irra deddeebi'ee dhufaa jira. Mee dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Daa'imman kennini akkuma itti fufetti jira. Kaleessa magaalaa Baahar Daar irra dhagaa turre. Hadda dammoo naannoo Oromiyaa keessatti illee argame. Wanti kun namtichoon guddaan asirratti argitan kun daamatti umriin waggaa 8 gudeeddaa hamaa irraan ga'eera. Mana quraanaa seeneet juusii siibita jechuudhaan fuudheenii ba'eet mana ofii fidee gudeeddaa irraan geesseera. Kana jechuun kaleessa wanti kun furmaanni osatti kennamee jiraate hadda waan akkanaa bariisaa kanatti ho'a kanatti hin dhageenyu ture. Namtichi kun waan isin ajaa'ibu abbaa ilmaan shaniiti ijoollee 5 qaba. Ana kan gaafii natti uume uummanni Itoophiyaa kun jechuun abbaa minno umuriin keechanus hin dulloome daa'ima waggaa 5 mee maaluma ishiitti deemtu. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota keenya nageenyi keenya kan jaalalaaf kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti nagaa kooti fayyaadha. Baga nagaa taatan warroonni mana kanaaf haaraa ol seentanii like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jecha. Egaa ka bara kana kan dhagaa jirru waan gurra namaa cufuudha. Namoonni baay'een yeroo darbe daa'ima xiqqishuu kichuu heben irratti gocha raawwatame baga raawwatame warroonni jedhan hedduutu jira. Waaqni waan akkana mana keessan seessee sinaa agarsiisu. Agam nama gubu jechuudha. Keessattuu shamarran agam gubu. Innaa har'allee abbaabban deebi'anii dhufanii jiru. Minnoo abbaa umurii kanaan yeroo daa'ima xiqqishuu kanatti deemtanii abbaa miti akaakayyuu ta'uu dandeechu. Daa'ima kichuu waggaa 5 tanarratti mee maalumarraa fuutu. Bari goromsillee yoo dhalate umurii isaa malee raadatti waliin koru. Wanti hunduu lukkuunu umurii ofii malee hin deemtu jechuudha waan akkanaatitti. Namni har'a bineensotaaf bineeldota gaahaa hin jiru. Namni biyya keenya sammuu dhabee jira. Waan dubbannus waan jennus dhabneeti. Dhuguma waanuma hin jedhu dhabe. Har'a jaarsi waggaa 50 daa'ima aganaa kana akkana godhe yoo jedhan akkuma viidiyoo dhageechanii daa'imti kunii fi jarri namichi jaarsa waggaa 50 kun ollaadha. Haati daa'ima ishii yeroo soxxuu dhabde. Yeroo akkanatti karra isaa qulfiidha. Yeroo karratti dhaananii banuu dide. Gizee kana haati iyyite namni dhufee karra san cabse. Yeroo karri cabsee itti dhumu daa'imattiin algaarra jirti jaarsichi surree ofitti harkisa. Mee maal dubbattu kana? Daa'ima waggaa 5 irratti wanti kun raawwatama. Warroonni baga jettanii baga gammaddan. Boru gaafa mana keessan seene gadi baatanii jettanii iyyatu. Har'a garuu bagaa jettu. Wanti kun hin balaleeffamne taanaan wanti kun akka biyyattii keessaa badde hin taane taanaan akka biyyattiin baddetti beekaa. Daa'ima dhalanii guddifachuun akka hin jirretti beekaa. Daa'imti dhalattee ija godhattee daa'imman lafaa dhufni maal baratti? Maal barsiisaa guddisuu ilmoo ofii? Maalitti maa guddisuu? Bara akkamii keessa jirra? Bara baay'ee yaaddessaa, bara baay'ee sodaachisaa keessa jira. Rabbiin namaa baasu garuu barri keenya kun baay'ee ulfaata. Mee gadi ba'aati warroota seexanni itti taphatee daa'immanitti intalatti oofu kana waaqa kadhadhaa fi biyyattiin keenya baddee jirti. Biyya qabna jennee himachuu fi abbaabbatu daa'immanitti ka'e. Osoo biyya biraa ta'e buraadhaan morma keessan irraa darbu warroonni daa'imatti deemtan kun jechuudha. Daa'ima kichuu gaafa balleessitan. Daa'ima lafaa ol deemtu gaafa balleessitan. Maal dubbanna ishii? Shamarroota hedduutu biyya ormaa keessa faffaca'ee jira. Obboleewwan akka kootii jechuudha. Ilmoo isaanii gatanii jireenya fooyyeffannaa jedhanii biyyaa dhufanitu jira. Ilmoon isaanii rabbitu eegee fi rabbitu galchaafi. Haati biran jirtu. Ilmoon haati biran jirre agam akka kabbaduun beektu. Har'a garuu gaafa wanti kun ta'u daa'ima haadholeen biyya ormaatti irraa faffaca'anii jiran suni akkamitti akka jiraatanii galanii rabbii tokkicha beeka. Haadholee asitti ijoollee teenya jijjiirra jedhanii dhufanii hojjetanis immoo akka hin hojjetanne sammuu isaanii akka tuqamu yaaddoon isaanii akka badu gochaa jira jechuudha gochi amma ka'aa jiru kun.
Kanaafi warroota waan akkanaa hojjetan kana addunyaa keessaa nu balleessaa biyyattii nu qulqulleessaa wanti kuni daa'imman xixiqqoo miti shamarran jabjabduunu seeraan alatti gudeeddamuu hin qabdu jechuudha. Mirgi shamarranii mirgi daa'immanii sirriitti kabajamuu qaba. Inna viidiyoo itti dhaggeeffadhe viidiyoon suni daa'ima xiqqishuu taasisaa mucaani jechuudha mucaadha xiqqoodha jechuudha. Maal jedha mana barumsa nutti barannutti jedha ijoollee. Mana barumsa nutti barannutti barsiisaan keenya ijoollee shamarran xixiqqoo kana mana isaatti galfata. Galfatee daa'ima kanatti taphatee gadhiisaa jedha mucaan kun. Kakao jedheetuma dhaggeeffadhe viidiyoo san hundi keenya dhaggeeffachuu dandeessu intervii darbee viidiyoon sunillee inna olluma seesisee daffaree daa'ima kana gadi baasa. Daa'imti kun gizaachi gadi baatu luka isaanii babargaafachaatuma deemu. Mucaan bar yoo laalta mucaan kana dubbatu bar baay'ee daa'ima. Yaani mana barumsaa baala tsaanaati yoo ergite barsiisonni achi keessatti barsan. Wanta akkanaa kana dhagahan ture anuyyuu gizee darbee Finfinnee keessatti wanta akkanaa kun usustaadha malee dhagahan ture. Garuu har'a daa'imti yoo dubbatu girrimna jedhe jechuudha. Daa'ima keessa mana barumsaa erguun sodaachiseera jechuudha. Maaliif barsiisonni achi keessa jiraniyyuu daa'immanitti taphatu daa'imman kaa hin beekanii galanii siin himatanii har'a rakkoo daa'imman irraa yoo ga'an har'a yoo daa'imatti hir'uu godhan shamarranii bara dingilinaa jechuun shamarraniif kabajaa guddaadha. Osoo oliin guddatiin waan kana yoo irraa balleechan qaamni daa'immanii immoo qaamni hin bilchaanne kun immoo maal akka ta'u beekaa. Ani kana dubbachuufis na dhibaa waa'een biyya keenya rabbiin araara isaa nuuf haa buusu. Siniin jedha kabajamtoota kiyya baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaafi ani waan kana nan balaleeffadha. Baay'een balaleeffadha. Wanti kun akka biyya keenyatti deebi'ee dhufne baay'een balaleeffadha jechuudha. Rabbiin namaa baasu kana. የህፃን ሄቨን ሰምተን አንድ ሳምንት እንኳን ሳይሞላን በዚህ ጋር ደግሞ በቪዲዮ የምትመለከቷቸው ሰውዬ እዚህ ጋር ደግሞ ምስላቸው አለ። እኚህ ሰውዬ የ5 ዓመት ህፃን ልጅ አክስቷ ጠፍታ ስትፈልጋት እሳቸው የሚጠብቁበት ቤት አልጋ ላይ ሆና እሳቸው ደግሞ ሱሪያቸውን ሲያስተካክሉ ስትጮህ ተሰምቶ እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል። እንግዲህ እሷም ለምርመራ ተልካለች፣ እሳቸውም ደግሞ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደዋል። እንግዲህ ትልቁ ጥያቄ እስከ መቼ ድረስ ነው እንደዚህ አይነት ዜና እየሰማን የምንቀጥለው? እስከ መቼ ድረስ ነው ህፃናት እንደዚህ አይነት ጥቃት እየደረሰባቸው ሴቶች እንደዚህ አይነት ጥቃት እየደረሰባቸው የሚቀጥሉት? እስከ መቼ ድረስ ነው የማያዳግም ፍርድ እስኪፈረድ ድረስ የምንጠብቀው? እስከ መቼ ድረስ ነው ወንጀለኞች በስነ ስርዓት